namni teekinooloojiidhaan gaafa deemu akkasumas waan garaagaraa gaafa miidiyaalee garaagaraa irraa argu ofiisaas kalaqa garaagaraatiin nama kolfisiisu nama bashannansiisuu fi waan garaagaraa waan nama bohaarsan waan hedduu hojjeta. Nama kanarraa wanta nuyi hubannu kalaqa mataasaa fayyadamee jaalallee isaa kana yookaan nama isa beektu nama isaa wajjin yeroo hunda deddeemtu kan gammachiisu yookaan immoo firaankii gochuuf deemaa jira. Jalqaba wanta inni fayyadame artiifishaalii bifa harkaa fakkeesseetu fayyadame. Saniin booda artiifishaalii sana gatiitti isheerra kaa'ate ofii isaa immoo utuu isheen hin beekin kiisii ishee keessaa yookaan immoo boorsaa ishee keessaa waan baay'ee moobaayilii birrii fi wanneen kana fakkaatan fuudheetu kiisii isaa itti dabarfate. Dhumarratti garuu waan kana godhe hundumaa isheedhaaf hin ibsa jechuudha. Baay'ee waan nama kolfisiisudha. Baay'ee waan nama dinqudha. Wanta inni godhaa jiru hundumtiyyuu isheedhaaf hongumaa ifa hin taane hongumaa isheen irratti baruu hin dandeenye. Isheen harkuma isaatu irra jira jettee yaaddi. Baay'ee waan nama dinqudha. Ammayyuu inni hojii isaatti fufee jira. Waan isheen korojoo ishee keessaa qabdu hundumaayyuu sassaabaa jira.